ruuttaadhaan wanta ati gootee sirrii miti jennaan kan na irratti ta'e irraatiin kan ka'e homaa tokkoyyuu waan hin balleesse hin qabu jette. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like gochuun na jabeessaa. Qomoo lammiiwwan qimaamoochee mana madaan isiniin jedha. I miss you more isiniin jaalladha. I love you isiniin jedha. Toleekaa haa ta'u malee jechuudha wantoota yeroo darbee argitaniitu jirtu jechuudha. Diraamaadha jedhameetoo kan dubbatamaa ture. Wanti kun diraamaa miti jechuudha. Namni diraamaadhaan qaamni koo waraabamee akkasittiin jira jedheesi in odeessus jechuudha. Haa ta'u malee Buziyyee fi Abiraam jechuudha gara mana Ruuttaa deemaniitu jiru jechuudha. Yeroo ol seenanitti egaa nagaayyuu hin gaafanne. Seenaa akkaataa akka jennaan siyaasofsiisnu barbaanna itti jechuudha. Buziyyeen kana booddee maalidha wantati goote kuni gaariidha akkamittidhaanii qaama abbaa manaa keetii viidiyoo waraabdee namootatti dabarsuu dandeesse jennaanii kan narratti ta'e baay'eedha. Eenyumananii waan tokko gochuudhaaf yaadee qofadha kanii wanti hundumtiyyuu giniinni jedhee yookiin immoo dhadhaa'ee mul'atu. Kanaafiyyuu waan hin balleesse tokkollee hin qabu hani kan ishiin jette jechuudha. Eeshii akkamittidhaan nama isaa fi diina ta'etti dabarsitee kennuus dandeesse akkamitti yaaduu dandeesse ani si'iif dubbachaa si'iif dhaadachaa dubartii miidhamtedha jedhee siif faana ta'aa ture ati garuu sana miti anaanis na sobdee lakkii Ruuttaa yoo kana gooteetta ta'e dhiisisiin jedhee sitti himnaanii lakkii akkas ta'uudhaafi miti naan jette. Innis immoo yeroo darbee narratti hojjechuufi malee dhugaadhaan na barbaaddee miti jennaan sirratti hin hojjettu jenneeni dubbanneetu jirra. Nuti baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa yeroo kana yaaddu isarratti yoo kana raawwatteyyuu nuuf maaliif hin yaadne maatii keetiidhaafis maatii keenyaafisdha. Nu keessaa amantii ajjeefteetta abbaa manaa kee immoo haala kanaan miti kan deebistu. Jaalalaan isin jedhee waan baay'ee isaa sitti haasaweetu ture. Isa kanaafiyyuu akkamittiin kanarratti yaaduu dandeesse kan egaayii ishiin jetteen jechuudha. Nuti kan dhumneef immoo bilbila keessii deebisuudhaaf jennaan ayyee gaariidha bilbilli goonaa fiduu keessaniif jette jechuudha. Egaa kaleessaa argitaniittu laayifii irratti jechuudha. Daaniidhaan qaxaranii jechuudha. Kootuuti bilbila kee fudhadhu jedhaniini qabanii qulfii harkaa fuudhanii akka isaan mana daanii deemanii laaptooppii isaa bilbila fuudhanii hunda isaa bananii jechuudha. Viidiyoo qaama qullaa Abiraam dubbachaa ture laayifii irratti keessaa balleessanii suuras keessaa balleessanii isaafis akka deebisanii ishii kanaafis immoo deebisuu dhufan jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ruuttaa akkattan ishii tuffadhe akkattan ishii jibbe sinitti himuu hin danda'u. Mee jechuudha argitu yoo ishiin ila imimmaan coccobsuu baatteetti ta'e maal jedha. Kana hundumaa jechuudha lakki osoo jedhaniinu akka waan ofitti deebistuu fakkeessitee jechuudha. Nama kana jechuudha qorichatti itti naqxee fe'ee achi keessatti obaastee qullaasaa waraabdee warri kaleessa ruuttiyye jechaanii ture warrumti hiriyoota jedhani sunillee har'allee itti dacha'anii jechuudha. Abbaadhaaf kabajan qabdu haadhaaf kabajan qabdu isaan okkoo baay'ee si jaalatu turanii sababii keetti allapheen isaanii cabeerallee jedhanii biiniin fa'illee akkaataan ittiin dubbachaa ture argitanitti dhina yaada viidiyoo sana jechuudha. Ishiin jechuudha kabaja ishii asii gadi buuste jechuudha. Yoo jaalatteetti ta'e yoo barbaaddeetti ta'e inni karaa salphaatiin hin deebi'aaf karaa salphaatiin hin galaafin jaalalatti agarsiiste ani haadha mucaa keetiiti mucaanis immoo abbaa malee hin guddatiin jettee jechuudha. Amma afuura gigimaa yookiin immoo afuura xiiqii of keessa galchitee of keessatti abboomtee jechuudha. Ati akkas nan goone ati kana na goote wanti nani dabarse lakkoofsan qabu hanga hin qabu isarraatiin kan ka'e kun hundumtiyyuu xiqqoodha maalan si godhee hanga jette jechuudha. Inni maatsanii kee jechuudha qullaa sirraa baasee si waraabee viidiyoo si galakkiseera. Eenyutti dabarsee si kenne Abiraam okkoo jechuudha. Isa kanarratti cubbuu dubbachuun gadhee dharraba ofii dura du'aadhanii ani dabaruuttaa hin dubbadhu. Yeroo gaarii waan waliin dabarsine kan qabnu ni jiraata.
Uumaa tokkoyyuu waa'ee ishii amina ishii haasa'u hin barbaadu jedha yeroo hundumaa jechuudha. Guyyaa gaaf tokko amina keeyyuu haasa'u. Kan amina keellee haasa'ullee hiriyoota isaati jechuudha. Kan ammoo kan karaa bane immoo siidha jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha amma gaafuma jalqaba manaa baatu maaltu manaa gadi si baase? Maaltu mana shaanxaa fudhadhuuti basiin jedhe? Osoo dhiigni isaa dhangala'u osoo qalamanii kan mana keessa taa'anii jiranii inni immoo maal godhisiin jedhe ofii keetii fennaa sanas jechuudha. Abeel jala utaaltee abeel faana baate jechuudha. Yoo likkiitti maalti mucaa qabammoo jedhanii immoo kan sii fidan immoo jechuudha obboloota keetii jechuudha. Qallaaliin balleessinatis jechuudha. Wallaalummaa keetiin jechuudha. Qallaalii boojiftan sababa mucaatiin jechuudha. Sanarraatidhaan kan ka'eyyuu indoom intalli kun kan dhumte ermeellaan jechuudha. Situyyuu jalqabayyuu karaa bane dadhabina kee jechuudha. Dubartiin arraba duwwaan osoo hin taane ba'aasawa beektee qofa osoo hin taane ogummaa mataa isheetii qabaachuu qabdi. Bakka dandeettii qabaachuu qabdi. Abbaa manaa ishee mana ishee akkamittiin akka qabaachuu qabdu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Bakka inni hin beektu yoo ta'e buziyyeen gaarummaa ishii malee miidhama ishii malee yookiin immoo badiisa Abiraam haasofti malee guyyaa gaaf tokko ruutaan kaname jettee amina ishee haasoftee hin beektu jechuudha. Amma garuu hin danfisiifte, amma garuu obsa ficcisiifte, amma garuu akka isaan tuffattee akka bakka waan hundumaan gadi isaan buuste ishiidhaaf jechuudha. Isa kanaafiyyuu ishiin nafaana fukukkuriidha kan isheen qabatte irraa hubatamaa irraa beekamaa malee nafaana jiraachuudhaaf miti na sinitti fakkaata ittirruma keessa jechuudha. Osoo imimmaan ishee mummu'uu jechuudha irra sinitti fakkaate malee waan akkasii miti jette abaddaan namni kun akkanattiidhaan nafaana jiraata jettee yaaddareetteen waliin jiraattu reenaan jireenyuma kee gara fuulduraafuu akkanatti miti waan hunduma kee sirreeffadhu jedhan jechuudha. Mee dhiira isa kamtu amanayyuu sitti siqa? Dhiisuma kamtu amana sitti siqa? Daasitaanis jechuudha ishiin dhiisu jedhe nandu amalee ishiin dhiisu jedhe innis waama sirratti hojjeta jechuudha. Ammuma gola keessanii jechuudha waan barbaade sirraa argatutti ishii malee inni abbaa manaa si ta'uudhaaf miti jechuudha. Akkamittiin kana raawwachuu dandeesse? Jechuun arga maaltu jechuudha mee qullaa nama kanaa maabiraatii ibsite viidiyoo waraabde suura kaasti mee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Hin safeeffattu, hin qaaneffattu. Viidiyoon sun darbee itti buziyyee na bira ga'eera argeera hani jette. Jennaan gaafa isheen dubbatteettu obboleessa kee sila ta'eef jennaan ani gaaf tokkichayyuu obboleessa kooti jedheen beeku. Isaan miti waan hundumayyuu kan hin haasawaa ture. Akkamittiin akkasaan jechuu dandeesse jennaani ani homaa tokkoyyuu waan hin balleesse sin qabu balleesseera si jedhee hin yaadu. Anarra wanti baay'een ga'eera ani baay'ee tokko ta'eera inaasamu hin dubbatamu isa jedhamu miti isa kana maal jedhamu miti kanii egaa ishiin jette Abiraam immoo jechuudha ani mana kanatti hin deebi'uun ture sababa faayilaa ta'anii mana kanatti ani kan hin deebi'e jennaan kaleessayyuu jette maal hojii isa faana atakaroo qabattee bilbila harkaa fuudhuu mindinoo laaptooppii harkaa fuudhu maaltu geesse maal dhiiseen calle jettee yennaan isa miidhatmeeyyuu anaaf ishiin anaaf ana jiraachuun miti anaaf hin yaaddu har'a ganamadhaan kaatee miseejii na barreessitee maaliif bilbila isaa harkaa fuutee maaliif akkasittiidhaanii akka barbaadde goote naan jettee natti haasawaatoo turte jennaanii si'iif gootummaanii konkolaataa keessatti galchanii qabeenya namaa saamuudha kaayee jetteen jechuudha. Akka kanaatti jechuudha hin salphatte ati dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Bakka hafte qubaatti baate maatiin kee akkasitti si leellisaa turan maatiin kee akkasittiidhaanii walitti deebi'anii maal ta'an jedhan har'a calcal jedhaniiru oomtu namtu si birmatu hin jiru maaliif jennaan kunis safuudha. Qullaa abbaa manaa isheetii waraabdeet akkasittiin inni fuudheet dileetii godheetu sana booddee immoo ishii gatee dhiisennaa jedhamtee amma haasaamtu maal jette ishii ennaa gadi qabamtee raggaxamtu maa jettamee ate ishii maal mee dhala keef yoo yaadde maaliin jedhe mee warra si jaalatan abbaa Abiraamiif yoo yaadde haadha sanaaf yoo yaaddeen jedhame osoo namni kun immoo sirkatti waan tokko ta'ee maraate yoon jedhame maal ta'ee tomaayyuu hin ta'uu jette ishii isanani ta'ee caalaa ta'ee jette gaafa inni sitti siqee ofirraa sisita gaafa inni sirraa siqe immoo itti sixxaa jechuudha rakkoon kee kanadha jechuudha.
Har'ayyuu ati isani bakka fataadhee biyyaa biyyatti dabarsitee hirmeellaan bashannansiistee isa sanfataadhaan jechuudha. Inaaffaatu mataa si kore jechuudha. Dhugaan siniin jedhe kan akka inaaffaammoo jechuudha. Jireenya nama barbadeessu hin jiru isa dhugaan siniin jedhe. Kinoo akkasittidhaani sifaan araaramuun qaba jettee asii kaatee biyya isaa iddoo isaan tura sana dura deemtee achi deebistee immoo dhuftee immoo akka tokko immoo godhate jalqabuma yarraayyuu mee kaasee gaafuma isheen kokkolfaa dhuftu miyaan beekeera dhugaa dubbachuu namni hin beekne hin jiru. Ammas wayii deemti ruutaanii xoofoo wayii qopheessitee deemtii jedhame namni baay'een naasee malee dhugaadhaan hin jedhame. Garuu gidduutti gaafa ishiin weeni sana obaastu dhugumaan bakka jaalatteeti hawwiteetti bakka feeteetti ji'a meeqaadha erga walirraa gargar ba'anii jettee jennee nuti jechuudha. Ishiinis immoo dheengadda gaafa Hermeellaadhaan akkas jedhii jettee viidiyoo harkatti baattee suura harkatti baattee akkas jedhiiti. Gidduu keenyaa keessaa baasii innaa ishiin immoo harka rukutaa sana jechuudha. Sirriitti irraa akka isheen sobdu jechuudha achitti jechuudha. Galta dubartiin ilaa daallee qabaattee miti mudhiin ishii qal'atee miti fuula bareeddee miti keessa bareeduu qaba ilmi namaa keessa bareeduu qabdi intalli namaa jechuudha. Si galeera kanadhaan mati maa gochuu waan hin danda'amnee fi yaaduma keeyyite jechuudha. Garuu buziyyeen baay'ee sitti qabamti hangana kan hin jedhamne dubartii kanadhaan ofitti qabamsiiste. Amma kana jechuudha otoo hin dadhabeen osoo hin nuffin jechuudha. Abiraamin lolaa Hermeellaan arrabsaa ijaan arguu Hermeellaa iyyuu maqaa ishiiyyuu nadhaani bakka hin jaalattu jechuudha. Siruma isaayyuu hin feetu jechuudha. Ruutaa Abiraam gaa'ela isaaniitti akka deebi'an jedhanii gaafatiyyuu irrattiyyuu deebitee sobadhaa siif goona irra gaafate jetteen sanayyuu dura isaayyuu jechuudha. Gammachuu ishee akkana baatee ibsattee sanaa booddee immoo guyyaa sadiitti moote gammachuu ishee immoo bishaanitti naqxee ammallee Abiraamillee otoo sodaatu osoo yaadda'u jechuudha. Tokko ta'uu qabdu jetteenii sii fiddee si faana taatee obboleessumti sunoo maal siin jedhamee isheen namti hangafa sababa sanadhaan araaramuu qabu jedhee gara keessan dhufee ati isaan dhaxxee jechuudha. Kan salphina kee kana ani deefi araaramuun barbaada Abiraam faana jetteen jechuudha. Omtoo malaan godha ani beektuudha jetteen ani jabduudha dandeessuudha jetteen maanni namtu dhalakkaati amtu dhalakkaati. Siibsa fuudha dhugaa dubbachuudhaaf egaa Abiraam gara dhumaa irratti jechuudha. Ishiin sin dhageessu jetteenii buziyyees waan baay'ee ergaa itti haasoftee kuni nuuf hin malu ture jiruu kee jireenya kee haaromsii akkasumas immoo yaadni kee maalidha fedhiin kee maalidha jennaanii fedhiin koo ifaanii fadha jettee maalidha isheennaanii akka safaana waan jiraachuu jechuudha. Lakkiyooma fedhiyyuu wanta qabduyyuu hin qabdu ani fatii waan hundumayyuu hin dheerraa wanti hundumtiyyuu wanti wal biraa qabnu hundisaayyuu dhumateera. Ani faayila sana sila bichaa silatii harkatti qabatteefan kan inni mana kanatti iyyuu deebi'ee kanaa booddee garuu dubartii 30 maal jedhamu 130 dhee akkam barbaade yoon ta'eyyuu wanta si galchu tokkollee hin qabu. Ani kanaan dhufaa ture mucaa kiyya ilaaluuf malee yaada keefi miti jedhe jechuudha. Amma garuu jechuudha of keessaa kan xaragee baasu jechuudha. Roottaadhaan homaa shakkii tokkollee hin qabaatu Abiraam jechuudha. Homaa shakkii tokko hin qabaatu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Ofii goote waan ta'eef jechuudha. Danda'e baadhugaa. Baadhuun siin jedha natti dacha'an hundumtuu jettee ishiin natti dacha'an hundumtiyyuu